Nagaan araarriif jaalalli Waaqayyoo haala bakka golaaf kallattii qixa isin jirtanitti nagaan Kiristoos hunduma keessaniif haa baay'atu. Qulqulloota maatii Waaqayyoo YouTube chaanaalii koo jalatti kan argamtan akkasuma toora FB koorraan aada friendii koo jala kan jirtan hunduma keessaniif nagaan Kiristoos isiniif haa ta'u, isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani obboleettiin keessan nagaadha. Egaa isa nagaa nuuf kenne nagaatti nu eegee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Gargaarsa Waaqayyoon eegamnee jiraannee har'a geenye. Sababiin jiraachuu keenya Waaqayyoon ta'ee gooftaan hunduma keessanaa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Akkasuma YouTube chaanaalii koo subscribe gochuun akkasuma laayikii gochuun koomentiidhaan na jajjabeessaa kan jirtan gooftaan guddaa isinaa eebbisu eebbifama baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja. Akkasumas illee YouTube chaanaalii koo subscribe gochuun godhin kan jirtan subscribe godhaa yoo isinitti tolan isiniin jechuu jaalladha. Akkasuma laayikii gochuun na jajjabeessaadha. Gooftaan isinaa eebbisu eebbifamaadha. Guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo daqiiqaa muraasa kan hin caalle wal wajjin dhaggeeffanna jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo sagalee jireenyaati. Sagaleen Waaqayyoo sagalee akka qalbiitti dhageenye bira darbinu miti jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo sagalee eeguudha. Sagaleen Waaqayyoo sagalee seenaa jijjiiruudha. Sagaleen Waaqayyoo sagalee gaaffii deebisuudha. Sagaleen Waaqayyoo sagalee nagaa bade iddootti deebisuudha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo jireenya keenyadha. Sagaleen Waaqayyoo abdii keenyati. Sagaleen Waaqayyoo jireenya anaaf isiniif karaa isa dhugaati jechuudha. Kanaatiif sagalee Waaqayyoo wal wajjin dhaggeeffanna. Kanaatiif obboloota koo YouTube chaanaalii koo subscribe godhaa. Akkasumas immoo laayikii godhaa. Yoo isinitti tole immoo hiriyoota keessaniif illee share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaalladha. Sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa kan wal wajjin ilaallu gabaabsine. Macaafa faarfannaa boqonnaa 142 lakkoofsa 1 irraa kan jirurraa kaasee nan dubbisa maqaa Yesuusiitiin. Mata duree akkas jedhurratti wal wajjin ilaalla jechuudha. Eenyutti iyyachaa jirtaa? Eenyutti iyyachaa jirtaa? Namni kan itti iyyatu gaafa rakkinni hammaate, gaafa yaaddoon hammaate, Waaqayyo isatti dhiyoo dhiiseetu fira isaa isa halaalaa waammata. Lammii isaa isa halaalaa waammata. Abaluun koo achi jira jedha. Abaluun koo akkasidha jedha. Garuu Waaqayyo eenyuma dursayyuu dafee gaafa nuti itti iyyannu kan nu qaqqabu Waaqayyo duwwaadha. Kanaaf obboleettii koo obboleessa koo eenyutti iyyachaa jirta? Kiristoositti iyyadhu. Yoo Kiristoositti iyyatte inni baasa karaansaa, inni jiraachisa karaansaa. Kanaatiif kan itti iyyatanii deebii irraa argatan tokko Kiristoos malee tokko iyyuu hin jiru. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraanaa eebbifamu. Ati qulqulluudha yaa Waaqayyo. Guddaa si galateeffanna. Irra Waaqaaf irra lafaa irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee kee dhaga'uuf jirra. Maqaa Gooftaa Yesuusiin sagalee kee nutti dubbadhu. Sagalee kanaa inni mormu ergamaan seexanaa humna du'aa ka'uu dhiiga kee dhiiga Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Ingootaa eebbifamu. Maqaa isaatti nu jaallatte tokkicha ilma Yesuusiin. Ameen. Gooftaan isinaa eebbisu. Akkas jedha sagaleen Waaqayyoo nan dubbisa. Ani sagalee koo fudhadhee gara Waaqayyootti nan iyyadhe. Waaqayyo akka anatti araaramuuf sagalee kootiin isa nan kadhadhe. Ani dhibee koo isa duratti nan dhangalaasa. Rakkina koo isa duratti nan himadhaa jedha. Inni kun sagalee Waaqayyooti. Kan akkas jedhu garbicha Waaqayyoo eenyu? Daawit nama Waaqayyo fudhate. Nama Waaqayyo addaan baafate. Nama Waaqayyo lafa onaa keessatti leenjisee baasetu akkas jedhee dubbata. Ani eenyu nan waammadha? Ani Waaqayyo sagalee koo ol fudhadhee isatti nan iyyadhe. Firatti iyyadhe hin jenne Daawit. Qomoottan iyyadhe hin jenne Daawit. Lammii koottan iyyadhe, obboleessa koottan iyyadhe hin jenne Daawit. Eenyuttan iyyadhe? Waaqayyottan iyyadhe. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyotti na iyyadhe. Waaqayyo akka anatti araaramuufis maalan godhe jedhe sagalee kootiin nan kadhadhe. Waaqayyotti ergi iyyatii ka'e akka Waaqayyo isatti araaramuutiifis sagalee kootiin nan kadhadhe. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waaqayyotti utuu iyyatu cubbuu isaa yaadateetu cubbuu koos akka
anaaf dhiisuudhaaf sagalee koo ol fudhadhee isa nan kadhadhe jedha namni Waaqayyo. Kadhachuun gaariidha. Yeroo kadhannullee cubbuu keenya yaadachaa akka kadhannu sagaleen Waaqayyo ragaa nuuf ba'a. Kanaaf obboloota koo rakkina kam keessa jiraadha? Haala kam keessa jiraadha? Bara kam keessa jiraadha? Umurii kee kam keessa yoo jiraadhu? Inni ati itti iyyattu tokko Waaqayyo qofa siif haa ta'u. Maaliif yoo jette namatti yoo iyyatte lafan taanitti lafa si ka'a, lafan taanitti si buusee darba. Abbaa goottanii iyyadhan jedhiin, haadha goottanii iyyadhan jedhiin, hiriyyaa goottanii iyyadhan jedhiin sin baasu karaansa. Kan si baasu isa kana qofadha. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Bara keenya keessatti inni dhaloota iddoo mallee hambisee, inni eebba keenya nyaate, inni jilba keenya nyaate, inni nu liqimse maa inni beektu gaafa rakkannu, gaafa dhibeen tokko nu qabu, gaafa rakkina hamaa tokko keessa seenu abaluun koo achi jira. Eenyutti handaa abaluu kootti handaa waladha. Obboleessi koo dookteriidha. Obboleettiin koo dookteriidha. Hiriyyaan koo akkasidha. Anoo isaanitti handaa waladha. Isaanitti iyyadha jenna. Waaqayyotti iyyadhan jennu. Isa kanatu dhaloota baay'ee iddoo mallee hambise. Isa kanatu eebba keenya bara baay'ee nyaate. Obboloota koo dhagaa dhaggeeffadhaa. Rakkina kam keessattuu, dhibee kam keessattuu, yaaddoo kam keessattuu Kiristoositti yoo iyyatte duwwaa deebii argatta. Namni Kiristoositti hin iyyanne yoomiyyuu deebii hin argatu. Namatti yoo iyyatte yeroodhaaf waan sii deebi'u yoo fakkaate iyyuu sitti cufaadha. Garuu Kiristoositti yoo iyyatte danqaraa sibiila borrajjii ani Qiiros fuulduraan caccabsa. Balbaloota biyyoota garaagaraatti geessanis ani eenyutti sitti nan banaa jedhe Waaqayyo Qiiroosiin. Kanaafuu danqarichi sibiila borrajjii Qiiros fuulduraa caccabe sun anaaf si fuuldura immoo yoo isatti iyyannu ta'e hin ta'a malee nu dabarsu. Kanaafuu obboloota koo dhibba keessaa dhibba Kiristoositti iyyadhaa. Dhibba keessaa dhibba Kiristoos irra jageessan keewwadhaa. Dhaloonni baay'een bara keenya keessatti namarra ija keewwachuudhaan iddoo malleetti cabanii hafanii abbaa laaluudhaaf, fira laaluudhaaf, qomoo lakkaa'uudhaaf iddoo malleetti nyaatamanii hafanii Kiristoosin kan dhaalu garuu qaana'u, Kiristoosin kan eegu garuu leeyya'u, Kiristoos irra jasaa kan keewwatu garuu salphatu. Kanaaf gaafa hundumaa Kiristoos irra ija keenyaa keewwannu. Guyyaa tokko Aggaar Abrahaam mana isaa keessaa baasee lafa onaatti Barshabaa keessatti dhaqee geessee ishee gate. Harki namaa yeroodhaaf yoo si baate iyyuu lafa si buusa. Harki namaa yeroodhaaf waan si kunuunsu yoo fakkaate iyyuu guyyaa tokko si darbata. Harki Kiristoos garuu si hin dadhabu. Harki Kiristoos garuu nan dadhabu. Harki Kiristoos eenyumaan hin dadhabu. Kan isatti of kenne Waaqayyo hin gatu hin dadhabu. Aggaar lafa onaa keessatti namatti iyyattee iyyi ishee dhaga'amuu gaafa dadhabe Waaqayyotti iyyatte. Silas iyyi koo Waaqayyotti malee dhaga'amu Barshabaa keessa jirti waan ta'eef Waaqayyotti iyyachuu jalqabde. Namni Waaqayyotti iyyatu hin qaana'u. Yeroodhaaf waan qaanoftu sitti fakkaatu iyyuu malee guyyaa tokkoon ulfaatta. Utuu Waaqayyotti iyyattu hin qaanoftu. Utuu Waaqayyotti iyyattu hin salphattu. Bara baay'een qaana'ee keessa, bara baay'een leeyya'ee keessa, bara baay'een salphate keessa, bara baay'een lafa laale keessa namni Waaqayyotti iyyatu hin qaana'u hin salphatu. Aggaar mucaa ishee wajjin Barshabaa keessatti gaafa isheen gatamte Waaqayyotti iyyatte. Waaqayyo iyya ishee dhagee dafee ishee bira ga'e. Rakkina kam keessa dhaabadhu, dhibee kam keessa dhaabadhu, yaaddoo kam keessa dhaabadhu, maatii kee, karaa kee, jireenya kee, lafati jirtu, lafa hojii kee haa ta'u, Kiristoositti iyyadhu, Kiristoos deebii qabatee gara kee hin dhufa. Kiristoos itti iyyadhu, Kiristoos galgala kana waa qabatee gara kee hin dhufa. Haleluuyaa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Obboloota koo Waaqayyotti namni iyyatu hin qaana'u. Salphaatti hin laalinaa sagalee Waaqayyoo. Gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.
Nama baay'ee jaalladhu tokkoon qaban ture. Fira kooti namni kun. Nama naanna guddise ture. Maatii koo biraa kottu naan jettee nama na baastee turte jechuudha. Sin danda'a naan jettee, sin gargaara naan jettee. Maatii koo biraa baltee na baastee. Gaafa kaanii ji'a lama toon guuteen namni akka lubbuu kootti jaalladhu. Namni adda baasee akka haadha kootiitti kunuunfadhu. Ji'a lama toon guuteen maal naan jettee beektu? Yoo barbaaddee naan jette. Xaxaxxuu narraatii bahe. Yesuus Kiristoos gooftaa. Garuu Waaqayyo guyyaa tokko akkasuma hin jedhu. Namni siin danda'a siin jedhalee karaatti lafa si buusa. Namni siin gargaara siin jedhalee karaatti iddoo malleetti si gata. Argitanii ammaatii koo biraatii ba'ee siin gargaara nama naan jedhee waadaa galee manaa na baasitu. Finfinnee keessatti jechuudha. Ji'a lama toon guuteen deemi narraa xaxaxxuu bahee narraa naan jette jechuudha. Fira kooti. Aantii kooti nama baadii na guddise, nama kunuunsee na guddise, garuu gaafa guyyaan ga'e na dadhabde. Firri kee hammam jaallattu iyyuu, firri kee hammam ati lubbuu kee kana kuttee laattuuf iyyuu yerootiif malee sin danda'u. Waan si danda'u sitti hin fakkaatiin. Kiristoos garuu sin danda'u. Kiristoos garuu yoomiyyuu taanaan, Kiristoos garuu haala kam keessa yoo jiraatte iyyuu sin danda'u. Ati ija keessarraan kaasiin malee. Obboloota koo Kiristoos irra ija keessan keewwadha. Yeroo hundumaa fannoo Kiristoos ilaala. Dhaloonni fannoo Kiristoos ilaalanii qaana'an. Dhaloonni fannoo Kiristoos ilaalanii salphatan. Dhaloonni fannoo Kiristoos jala ta'an illeeyyaan. Kanaaf fannoo Kiristoos jalaan baanu. Fannoon Kiristoos nuuf jireenyadha. Rakkina kam keessa iyyuu dhaabadhaa. Fira keessan irra ija hin keewwatinaa. Qomoo keessan irra ija hin keewwatinaa. Fira hin lakkaawwatinaa. Kiristaanni fira hin lakkaa'u. Kiristaanni qomoon lakkaa'u. Kiristaanni dhugaan Kiristoos isa dhiiga isaatiin nu bite. Isaaf jiraate isa qomoo isaan taane iyyuu kana hubachiisa. Kanaaf yeroo hundumaa Kiristoos irra ija keenyaa keewwanne. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa obboloota koo sagalee Waaqayyoo dhageenyerra itti jiraachuu akka nuti dandeenyu Gooftaan nu haa gargaaru. Ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Keessumaa bara keenya keessatti sababii qooda Kiristoos irra ija keewwachuu namarra ija keewwannee fira keenyarra qomoo keenyarra sanyii keenyarra hiriyyaa keenyarra ija keewwannee kan nuti badaa jirru kan nuti daandii Waaqayyoo irraa kaachaa jirru. Kanaaf gaafa hundumaa Kiristoos irraa ija keessan hin buqqisiina. Kiristoos jireenyadha. Kiristoos dhugaadha. Kiristoos karaadha. Kiristoos jireenya bara baraa daandii jireenya bara baraatti nama geessudha. Maal jedha Yohaannis boqonnaa 1:1 irraa gaafa dadhanii dubbifattan. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedha. Inni yommuu ofii isaatii maal ture? Waaqa ture jedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura tureera. Kanaaf sagalicha isa jalqaba waan hundumaa dura tureera ija keessan keewwadhaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Qulqulluu mootii Israa'el si haa galatu. Sagalee kee nutti dubbattee eebbifame. Jecha kee nuuf ergitee si haa galatu. Sagalee kee dhageenyeerra ija keenya sirra keewwanne akka nuti jiraannuuf nu gargaari. Ayyaana dhugaaf humna dhugaa nuuf baay'isi. Ayyaana kee keessatti nu eegi. Bara dhaloonni ija isaa sirraa buqqise keessatti nu immoo ija kee fannoo keerra godhannee akkas eegnuuf nu gargaari. Ayyaanni nuuf haa dabalamu. Humni nuuf haa dabalamu. Ingootaan raawwataa eebbifame. Maqaa tokkicha isatti nu jaallatti ilma Yesuusiin. Amiin. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo laayikiidhaan na jajjabeessaa. Hiriyoota keessaniif illee sheerii godhaa. Nuti yoo waliin jajjabeessu nuti eenyumtuu dhufee nu jajjabeessuu hin danda'u. Kanaaf anaaf isin waliidhaaf dhaabbata. Waliidhaaf wal qabatteetu guddaan laga ceetii jedhu. Abbootiin keenya gaafa mammaakan wal qabanneetu wal guddisna, wal qabannee waliin jajjabaannee haamilee waliif taana. Kanaatiif obboloota koo YouTube chaanaalii kana subscribe godhaa. Akkasumas immoo laayikiidhaan yaada qabdanillee koomentii jalatti naaf barreessaa. Gaaffii qabdoota illee hamma Waaqayyo na gargaaretti isiniif deebisuu na gaafadhaan isiniin jedha. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifama. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabajaa. Ijoollee Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu eebbifama. Shaaloom halkan gaafa.